Godina Wallaggaa lixaa aanaa Baaboo Gambeel keessatti haleellaa hidhattoonni dheengadda raawwataniin namoonni nagaa ajjeefamuun himameera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa lixaa namni 28 ajjeefamee 14 immoo madaa'aniiru. Ajjeechaa kanas abaa'oo shaneetu raawwatee jechuun himatu. Komishinni poolisii naannoo Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen aanaa Baaboo Gambeel keessatti abaa'oo shaneen namoota 28 ajjeesee jedheera. Kana laalchisee Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba. Godina Wallagga lixaa aanaa Baaboo Gambeel ganda Boonee jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 21 bara 2013 dheengadda gaafa kibxataa galgala keessaa naannoo sa'aatii 2tti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesanii jedhu. Namni ijaan arguu isaanii dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jedhanii gaafatan. Haleellaan raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhu jiraataan gandichaa kun. Aanaa Baabboo Gambeel ganda Boonii keessatti ajjeechaa jumlaa saba irratti xiyyeeffate kan Amaara irratti taasifame. Qaamotni hidhatan shanii jedhaman namoota 50 ol bakka garaa garaatti ajjeesanii jiru. Daa'imman dubartootaaf dhiirotnis keessatti argamu. Ammallee lubbuu keenyaaf sodaataa jirra jedhan. Namni biraan obbo Adnoo Iyyaasuu jedhaman ammoo namoota ajjeefaman keessaa reeffa nama 4 awwaaluu isaanii ibsanii jiru. Yeroo ammaa ganda Lachiisaa Maaramii jedhamutti namoota awwaalaa jirra. Namoota 4 awwaallee jirra. 8 hafaa. Bakka kanatti namootni hidhattootaan ajjeefaman hedduudha. Anuu reeffa 40 lakkaa'een jira jedhan. Dhimma haleellaa jedhame irratti deebii kan kennan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga lixaa obbo Abiyyuu Miratuu akkuma odeeffannoo argataniin gara bakka haleellaan kun raawwatame jedhameetti imaluu dubbatanii jiru. Haleellaa kana abaa'oo shaneetu raawwatee namootni 28 haleellaa kanaan ajjeefamanii jiru. 14 ammoo madaa'aniiru jedhan obbo Abiyyuun. Qabeenyis akkasuma gubateeraa jedhan. Ganda Boonii jedhamtu keessatti ammaa fi achuma jira bakka san gahee jira. Walumaa galatti namni 28 jira. Dhiira 16 12 ta'ee 14 immoo madoodha. Isaan namoonni 14 kun yaadii argataniiru. Namoota du'an immoo hawaasuma wajjin walirra amma hawaasa bal'aa wajjin mariirra jirra. Amma ajjeechaa kana eenyu kan raawwate? Abaa'oo shaneedha. Jecha kana godhanii akkuma qaamni nageenya keenya duuka bu'uudhaan irra gahee haleellaa godheera. Qabatamaatti kan uummatatti agarsiisaa jira. Namoota 3 irratti tarkaanfii fudhatame. Hawaasichis dhiigni keessan bahee gumaan keessan bahee gumaan keenya baheera jedhee baay'ee itti gammadaa jira. Argaa jira waan ta'eef argee fuula isaan agarsiisaa jirra. Amma maaliin mirkaneeffattani amma qaamota hidhatan kana ta'uu isaanii? Qaamaan ajjeefamanii tarkaanfii fudhatamee qabnee barsiifachaa. Ajjeechaa kana dursanii ittisuun sababaa hin danda'amneef addeessanii jiru itti gaafatamtichi. Qaamni nageenyaa naannoo san jira. Egaa kan mana tokko irratti qaamni nageenyaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan Boonii kan jedhamu achuma qaama milishaanis poolisiin jiru. Caasaan nageenyaa gahaatu jira. Garuu safarichi immoo baay'ee faca'aadha. Akka keessaa isa kana walitti qabdeessi bakka tokkotti kan jarri kun ajjeefamanii. Egaa kaagarri kun farreen nageenyaa bakkuma manatti dhaqanii irra deemanii haala tokkoon ta'e namatti gaggeessan waan ta'eef qaamni nageenyaa mana isaa bakka hundatti faca'e kana baay'ee rakkisaadha. Kanneen ijaan argine jedhan ajjechaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffatee raawwatame jedhanii isa himannaa dhiyeessaniif deebii qabu obbo Abiyyuun. Kanaan akkas jechaa jiran daldaltoota siyaasaati. Ani Jakooriyaa argaa jiru amma lakkoofsa sittiina kana keessa Oromoon jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan Amaaras jira. Tigreen jira. Safaraa warra dhufanidha. Warra darabaa eeganidha. Amma baay'een isaa namni beekun warra darabaa horii eegan baraa keessa jira miti. Mandara ta'in baraa keessa isaan kana walitti qabdee bakka sanitti immoo caasaan nageenya tokko baraa keessatti warra horii kan duuka deemuu hin danda'u. Saba irratti xiyyeeffatee kan jedhu baay'ee dogongora. Waluma fedheeyyuu haa ta'u ani herreega kun kanaan waliin buusoo odoo hin ta'in saba kamiyyuu haa ta'u du'uu hin qabu. Ajjeefamuu hin qabu.
kanammoo kan gochaa jiru farreen nageenyatti aba'oo shanidha. Amma gaa naannoo sanatti wal dhabdee gama mootummaa fi qaama hidhate kana gidduutti uumamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa kunoo haala kanaan darbaa jiraachuu natti himaa jirtu. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoottis kanaan dura akkasuma lubbuun namaa darbuu himamaa jira. Mootummaan nageenya lammiilee achi jiranii tiksuu maaliif hin dandeenye? Amma ilaa jechuun keessatti wanti sirrattuu qabu tokko aanaa Gullisoodhaaf aanaa Baabboo Gambee duwwaatti miti namoonni nagahaa irratti bakka kan aanaalee keenya kamittuu iddoo kamittuyyuu dabree namni nagaa du'aa jira farreen nageenya kana. Akkanatti namni lama namni sadii walitti qabamee hin ajjeefamne malee caasaa mootummaatis caasaan gandaatis hoggansi adda addaa sadarkaa adda addaa jiran namootuma kanaan farreen nageenya kanaan du'aa jira. Hawaasa bal'aa keessas du'aa jira. Amma maaliif wanti ifatti beekamu sana jiraatu hanga farreen nageenya kana ergamtoota juuntaa kana barbadeessinetti rizirraajiin isaanii kun bakka asittis achittis tarkaanfii haala sukkanneessaadhaan fudhachaa jiru hawaasa keenya irratti. Kun hin beekama waan ta'eef iddoo lamaan kana irratti duwwaa tarkaanfii fudhatame kan jedhamu kun dogongora kun sirratuu qabaa jechuu barbaadatanas. Garuu jiraattotni aanaa Baabboo Gambeel ganda boonii jettanii amma naa kaastan kanaan duras yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu. Kun hangam dhugaadha? Mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffatee dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye? Jalqaba sibiilee jedhama. Aanaan Baabboo Gambeel aanaaleen hin qabnu keessa nagaa qabeetti. Yaaddoo nageenya tokkoyyuu hin qabdu turte dhugaasittuma. Garuu nuyi iddoo sabaaf sablammiin jiru hundi caasaa nageenya ramannee jira. Booniin immoo iddoo sabaaf sablammiin jirudha. Kanaafuu ramadamee jira. Odoo yaaddoo nageenya jira jennee odoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii harreen hojii ishee waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo sanatti caasaa nageenya ramadamuu isaa jalqabuma yaaddoo nageenya jiraata odoo hin ta'in gochuu hin danda'u jennee waan itti yaadameef durumaanuu caasaa nageenya naannoo san ture jechuudha. Amma uummanni yaaddoo nageenya qabna jedhamee naannoo kana irratti wanti tokko yaadamee hin jiru. Maaliif hawaasni bal'aan wakiloo haasofsiisaa jirra, mariisisaa jirra, miidiyaa sirriitti hordofuu dandeessa. Yaaddoo nageenya odoo hin ta'in naannoon kun dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee nageenyi isaa kabajamaa kan turedha. Rakkoon tokkoyyuu hin turre jechuudha. Dhimmuma kanarratti kaleessa ibsa kan kennan Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Abaa'oo Shaneen aanaa Baabboo Gambeel keessatti namoota 28 ajjeesee 12 ammoo madeessee jedhan ibsa aangaan poolisii kun sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin namoota leellaa hidhattoota kanneeniin miidhaan irra gahaa jiru keessaa 80% uummata Oromoodhaa jechuun dubbatan. Qaamoleen tokko tokko ajandaa sabaa taasisuuf odeeffannoo fudhatama hin qabne baasaa jiru jechuun illee itti dabalan. Komishinichi yeroo garaagaraatti hidhattoota tarkaanfiin irratti fudhadhe jedhe keessaa 1947 ajjeefamaniiru, 489 booji'amanii jiru, 107 harka kennaniiru, 10 ammoo madaa'aniiru jedhan Komishinarri Jeneraalaa. Dabalataanis ibsa Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa kaleessa toora feesbuukii isaa irratti baaseen haleellaa Wallagga Lixaatti taasifame hordofee tasgabbiin naannawaa sanaa hin fooyyofne gara kutaalee naannichaa biroof daangaatti babal'ataa adeemuu fi sarbama mirga namummaa wal qabataa ta'e biraa akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera. Mootummaan federaalaa tarkaanfiiwwan yeroo fudhatuun ala jiraattotni naannoo kam keessayyuu akka nagaan jiraatan haala mirkaneessu uumuu fi karoora bal'aaf qaamolee keessatti hirmaannaa qaban hammate wixinuu qabaa jedheera. Komishinichi ibsa feesbuukii isaatiin. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan mootummaan Abaa'oo Shanee jechuun haleellaa kanaaf balaaleffate waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa akka ta'anii fi Jaalmarroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafannee jirra. Waa'ee ajjeechaa dheengadda Baaboo Gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu. Galatoomi namoo yoo ati ofuma kee akka gaazexeessaa tokkotti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte fi deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaaliin maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. Ka mootummaa ati jettu kun himate Abaa'oo Shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaa jettu kanarraan gaafattee argattee Abaa'oo Shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa.
Situu kana qulqulleeffachuuf na gaafatan yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbadhu waraanni bilisummaa Oromoo kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota 50 yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumantariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaatee hin beeku, harkas hin qabaatu. Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Wanti mallattoo adda Amaara jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa foo'ee qobaatti ajjeesisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti duuti kuni ammoo akkaataa inni itti ta'uutti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedheen ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hatee amma aangoorra jiruun yeroorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagaru qabu uummata miiliyoona 100 olii bulchu jetturraatii hin barbaachisne jechoota dhagahamani ka akka Shimallis fa'aatii, ka akka Dammaqaa fa'aa, ka akka Fiqaaduu fa'aarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuudha. Kun hundumti walitti dabalamee walitti hidhamee ajjechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemamanii hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkotti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuus inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjechaan akkasii nun ilaallatu namoo. Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin duun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira? Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru marsaa 5 Finfinneellee dabalatee jiru. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu loogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hate kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaasaa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa immoo miti. Biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittii daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjechaa akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru. Uummanni nagaan, uummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne, uummanni miskiina ta'e qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkuma jette sirri. Qaamni meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira. Biyyittiin birmadummaa isheetu sarmameera. Uummanni biyyittii gandaa fi lagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree bantuutaatti wal dugsuutti jira. Namni waliin nam'ee wal ajjeesuutti jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhe biyyittiin firaajayil isteet taateetti gara diigumsaatti deemuutti jira. Nuti yoo waa diiguudha barbaachisa ta'e qabsoon Oromoo waggoota 40 haga 50 har'a geesse kana gahuu hin barbaachisu. Bu'aa siyaasaa kokkolaa ta'e barbaacha deemna yoo ta'e ajjeesuun baay'ee diiguun baay'ee salphaa. Ijaaruu nama walitti fiduu waliin jiraachisuutu ulfaataa sanatu yeroo dheeraa qabsoo keenya irraa fudhate. Har'a haala waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hamtuu hedduu keessa darbee
saba isaa keessatti mul'atee waliin qabsoo gaggeessaa kaayyoo kaleessa manaa bahee fi galmaan gahuu fi gara qarqaraatti adeemaa jiru irratti soba yeroo dheeraa waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhamu sobicha iddoo kaabame sanaa baasee haqa sana ol kaasee ibsee mul'isee jira waan ta'eef soba kanarratti immoo haguuggii biraa dabaluuf waraanni kun akka waraana dhiiga namaa dhangalaasuutti dhiyeessuuf. Inni biraan uummata kana waraana bilisummaa Oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye kanaaf qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuu fi waraanni bilisummaa Oromoo badii akkasii godheeredhanii dahoo sanaan uummata naannoo Oromiyaa keessa jiranii hidhachiifannaa jedhan dhugaa karaa hedduurra uummata kana hidhachiifatanii jiran achi booddee immoo sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana Oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duula banuuftu deemamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii dammaqiinsaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasii gara lola sabaaf sablammeetti nu geessuuf deemuuttidha jira namoo. Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walabni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuuni? Ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eeti maal gochuu dandeessu? Kanaan duras dubbadheen jira qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Kanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaa irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbadhee jira yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbanoo tokkollee hin qabne. Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Ayyee VOA sagantaa afaan Oromoo irraatii nama watuu fi carraa kana naa kennuu fi guddaa galatoomi.